Sorry. Kan nu barsiise tokkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Mee isinillee kabajaa nagaan ol dhaabadhaa waliin haa jennu kana jedhee isin daawwadha ol kaa dhaabadhaa. Dura eegallee tokkummaa ilmaan Oromoo tokkummaa eega jennee booda ilmaan Afrikaa tokkummaallee jenna. Hayyee. Dhaamsa kana warra viidiyoo akka gaariitti of qopheessitanii jirtu? Qopheeffadha akka gaariitti hayyee. Mee haa jennu together tokko lama sadi tokkummaa. Harka wal qabadhaa. Tokkummaa 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 yaa ilmaan Oromoo tokkummaa. Amma Afrikaa jennu tokkummaa tokkummaa. Galatooma galatooma galatooma. Kabajamoo itti aanaa pirezidaantii naannoo mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaaf kabajamoo hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii obbo Girmaa Haayiluu akkasumas kabajamoota abbootii gadaa haadha siinqee aartistoota atleetota qeerroo fi qarree sabaa fi sablammii walumaa galatti dhiiraa fi dubartii isin hundinuu galatoomaa isiniin jedha. Wal arguun keenya asitti waggaa 150 booda ummanni keenya eega faca'ee booda walitti deebinee asitti wal arguun keenya gammachuu guddaa natti dhagahame. Irreechni irree keenya waan ta'eef Oromiyaa fi Itoophiyaa osoo hin tahin Afrikaa fi aalamaa guutuu keessatti argamuu qabnaa jedhee abdii guddaan qaba. Keessattuu Irreecha Peace Festival 2019 kan jedhamu ayyaana kana beekaan dheerissinee guyyaa takka guyyaa lama osoo hin tahin hanga torbaanitti akkana dheerisuun kiyya kanaan booda Oromoo qofa osoo hin tahin biyya alarraa nama asitti affeerre akka aadaa keenya barachuu danda'an abdii guddaan qaba. Dalagaa kiyya afaan publication ta'uuf jalqabarraa afaan fi aadaa keenya barsiisuun dirqama keenya jedhee ijoollee keenyarraa eegalle. Wannan ijoollee filadheef jecha yoo ijoollee filachuun waan guddaadha. Ijoolleen qulqullina isaanii waan takka odoo hin baratin confidence kan jedhamu eenyummaa isaaniirratti boona akka qabaachuun takka yoo itti dabarsinee jenne ijoolleen ka'anii waan ofii dalagachuun ni malan. Taa'anii namaa hin eegani namni nuu haa dalagan hin jedhan. Oromoon ka'anii akka ofii dalagan hin barbaada. Ammallee carraa kana sababa kanaaf jecha asitti argamee asitti arguun gammachuu guddaa natti dhagahama. Fuula duratti deemee waan humna kiyyaan isin humneessuudhaan asin jira. Mammaaksi Oromoon akka jettu qeerransa eegeen hin qaban gadi hin dhiisani. So uf duuba hin deebi'inaa jedhee isin dhaammachuun barbaada. Ammallee ijoollummaarraa walaloo tokko na barsiisaniitiin walaloo san isiniif himuun barbaada. Takka jedheetiin achii booda akka na waliin jettan isin affeera. Ijoollummaa amma ka as keessa jiru Awustiraaliyaarra ka'anii kan dhufan abbaa kiyyaa waliin dhufe galata guddaa qaba inni bakka kanatti argamna. Keessattuu abbeeraa kiyya keessattuu namni afaan Oromoo nu barsiisa Awustiraaliyaa torbee weekend school kan jedhamu torbaanti gara waggaa 15 yookiin waggaa 20 wareeganii ijoollee keenya ni barsiisan kan nuun jedhan kun obbo Shangalee Alii asitti ni argama galata guddaa qabdisiniif. Ladies and gentlemen, I'd like to share some words in English with you also for the guests who have come here to join us at the Irrecha Peace Festival 2019. Welcome. It is a pleasure to have you here, and it is a pleasure for me to be invited as one of the special guests for today.
Irrecha is a celebration and a festival that has been commemorated by the Oromo people for thousands of years. For us to be here in Finfinne, in the capital city of Oromia, after 150 years of difficulty, tribulation, we have now achieved triumph by being able to celebrate here in the capital city. Irrecha is something that brings Oromo people together, regardless of faith, background, politics, or any other thing that differentiates us in any ways. Irrecha is what shows the beauty of who we are as a nation and as a people. I'm also very proud that it seems that we're developing Irrecha not into a one event, but into an event that can be found inviting people all over the world by extending this into a week-long, perhaps a month-long festival in the future. To find academics to come here and present, for us to be able to blend academia with media and with our culture and our language is something phenomenal. So thank you to the organisers who've presented this today. I would be nothing without my family. I would be nothing without the people who raised me. And so I'd like to thank everyone. In true Oromo culture, gratitude is the place from which we can grow. And so I extend my gratitude with humility to the Oromo people who have suffered and sacrificed, who even today continue to suffer and sacrifice so that we can enjoy the pleasures we do today. I have developed and committed myself to developing children, a future generation of confident Oromos. My goal is not just to develop books. My goal is to develop a network of connected, strong, and proud Oromo young adults in the future. And finally, I won't get everyone to stand up to repeat the song again, but for those of you who were not aware, I shared one of the first songs that I was taught as a child during weekend schools. And it's funny because often from the places you don't expect is where the biggest beauty will come from. For the men, for the families, for the women, for everyone who dedicated that 1 or 2 hours in their life with consistency for over 15 years. I would like to thank my family. I would like to thank my community. I would like to thank diaspora. I would like to thank the people who've made me welcome here today. Thank you. Thank you to the people of Oromia. Adde toltu ifan baay'ee galteeffannaa hojii gaarii hojii cimaa hojjettee jirta. Nutis simboonami. Nutis simboonneerra. Simboonna. Okay. Ani Toltuu Tufaan jedhama, hooggantoota Direktoora Afaan Publications. Toltu baga ayyaana irreecha kanaan si ga'e. Baga waliin geenne. Imala dheeraa booda tibbana akka gara biyyaa deebite quban qaba. Egaa sagantaa seenaa qabeessa kanarratti hirmaataa jirta. Miira akkamiitu sitti dhaga'ame? Guyyaan har'aa asitti bakka Irrecha Peace Festival Forum kan jedhamurra argamuun hedduu na gammachiise. Bara waggaa 150 booda yeroo jalqabaa fi handhuura Oromiyaa Finfinnee magaalaa Finfinnee keessatti argamu baay'ee gammachuu. I'm so happy asitti argamuudha. Turtii waggaa meeqa booda gara biyyaatti deebitee carraa kana milkoofte? Maal jetteen dhageen? Turtii bara waggaa meeqa booda ka gara biyyaa deebite? Waggaa eega biyya kana deebee gara waggaa 15 oli. Waggaa 15 booda carraa ayyaana irreechaa sanuu kan hora Finfinnee waggaa 150 booda kabajamuu irratti argamuuf carraa argachuu keetiif baga gammadde baga walumaan gammadde. Baga waliin gammanne galatoome. Mee maqaan kee irraa qabe? Urgoon jedhama. Mee qeerroo moo qarree urgoo irreechi siif maali? Irreecha naaf waan guddaadha. Wantoota saba keenya ibsu keessaa inni tokko irreecha. Aadaa keenya isa guddaa fuulduratti fudhannu deemnus gadaatti aansee irreecha an uummata keenya tokko gochuu danda'u maccas tuulamas bahas kibbas lixas kan tokko godhee walitti hammatee deemu gadaatti aansee irreechadha. Gadaarrachuu gadaa maccaaf tuulamaa jiraata. Irreechatti garuu macca tuulamaan jedhu hin jiru. Irreecha tulluu fi irreecha lagarratti kan taasifamu lamaaniyyuu uummata keenya tokkeessa jedheenas yaada.
Egaa irreecha kana hora Finfinnee waggaa 150 dura irraa dhiibamne ergasiin booda kan bara kana bifa haaraadhaan keessatti kabajamaa jiru. Miira kamiin Oromoon kaabaa kibbaa bahaa dhiyaa keessaa fi alaa hirmaataa jiru miira kamiin ayyaana irreecha kana kabajuu qaba? Miira baay'ee nama gammachiisuni. Muuvimentiin akkanaa godhameen beeku irreechadhaaf. Baay'inaan hora Bishooftutti ta'eyyuu isayyuu nu dhoorkaa. Amma garuu baay'inaan as Finfinnee handhuura Oromiyaa keessatti godhamuudhaaf akkuma ilaaltan madirakii aadanii kan geggeeffamaa jiru. Baay'ee ulfaadhu galatoomi. Maqaan kee irraa kaan? Ruusumneessa. Ruusumneessa. Maal ta'a? Ruusumneessa. Egaa ayyaana irreechaa jala bultii ka'umsa godhachuudhaan egaa guyyaa kanaaf ayyaana irreechaa irratti argamteerta. Ayyaanni kana siif maaliidha? በአማርኛ መለስ እችላለሁ? እሺ የኢሬቻ በዓል እንግዲህ የኦሮሞ ሕዝብ መገለጫ ነው እና ለኔ ደግሞ በግሌ ኢሬቻ በጣም የምኮራበት ከባህላችን አንዱ መገለጫ የሆነ ነገር ነው እና ደግሞ ማንነቴን የምገልጽበት በኩራት ማንነቴን አለባበሴን ባህሌን ገልጬ መሄድ የምችልበት እና ለሌሎችም ደግሞ ኦሮሞ ማለት ምን ማለት እንደሆነ ማስተዋወቅ የምችልበት ነው ኢሬቻ ማለት ለኔ። እንግዲህ ኢሬቻ በዓል በእንደዚህ አይነት ማንነት መገለጫ ነው ብለሻል። በምን አይነት መንፈስ ነው የኦሮሞ ህዝብ ከምስራቅ ከምዕራብ እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ውስጥና ከሀገር ውጭም ይታደማሉና በምን አይነት ስሜት ነው ኢሬቻን በዓል ማክበር አለባቸው? ልክ አሁን እሷ እንዳለችው ኢሬቻ የኦሮሞን አንድነት መግለጽ የምንችልበት ነው በዓላችን ነውና ሁላችንም በአንድነት መንፈስ በፍቅር መንፈስ በሰላም መንፈስ ሆነን የኢሬቻን በዓል ማክበር አለብን ብዬ አምናለሁ እኔ። አመሰግናለሁ። Jira yeroo ammaa kanatti intalaan siyaasaa fi daayirektar OMN obbo Jawaar Mohaammadis nu cinaatti argamanii jiru. Obbo Jawaar baga jala bultii ayyaana irreechaatiin isin gahe. Baga waliin geenye. Egaa irreechi kun yeroo dhaabbileen siyaasaa Oromoo dantaa fi faayidaa uummata Oromoo tiksuudhaaf kabajuuf jedhanii fi ayyaana hora Finfinnee ta'uun waggaa 150 booda ayyaana kabajamu miira addaa gonfachiisee jira. Miirri kun akka itti fufuuf akka nama dantaa Oromoo irratti hojjetutti miira akkamiis keessatti uumaa waliigalteen kun fiixa kan buuta? Waa hunda kan furu hojiidha. Hojjetee Rabbi irra kadhatta. Akka kayyuun kiyya maal godha beekta gaaf ijoollee ganama namni du'aayii godhu hin jaalatu dheeraa. Yaa Rabbi kana gaana bulchite na gaana ool jedhu. Sanbooda wanni ayyaa daddu lafa hoggaa facaasanii duraati qotteet itti facaaftee Rabbiin nama agarsiisettaan carraa'inee jirra siin geenyee jirra. Rabbiin jabeessi jennaan garuu Rabbi qofa irratti hin dhiifne hojjechuu qaba jechuudha. Uummanni keenya warra dantaasaa bakka sii buuna si hoogganne hundaan dhiibbaa irratti godhuu qaba. Hubannaa nama eegale kun jabaadha. Ji'a shaniif irratti hojjenne ji'a shaniif warri gaazexeessaa osoo hin dhagahin irratti hojjechaa turre. Namni keenya jiddu qabachuu eegalee jira jechuudha. Dubbii qabachuu eegallaan dubbiin bakka geessi jechuudha. Irreechi baranaa si wantaa taate karoorfannee illee miti irreechi jala ka ta'e akkuma hojumaan osoo deemnu irra geenye irreecha dursee wanni kun godhamuun uummata keenyaaf akkuma agartu gammachuu kennee jira. Garuu gammachuu guyyaa tokko godhuun barbaannu jechuudha. Nuyi biyya kana keessatti injifannoo qabsoo wareegama guddaadhaan dhufe kana gara fuulduraa duuba deebisuu hin qabnu. Hin deebisnus ittillee hin dhiifnu hin hojjenna. Uummanni keenyas nu gargaaru yoo nuti hojjenne uummanni keenya nu bira dhaabate immoo Rabbi immoo nu gargaara nuti hojjenne uummanni keenya nu bira dhaabate Rabbi nu bira dhaabbannaan immoo bakka geenya. Egaa Rabbi haa milkeessume uummatni Oromoo ayyaana irreecha hora Finfinnees ta'e hora Arsadee kana miira kamiin kabajuu qaba? Akkuma argaa jiru miilaanis seenaa jiru kaabaa kibbaa kallattii hundaanuyyuu biyya keessaaf alaa dhufaa jiru miira kamiin kabajuu qaba? Miirumaa gartuu kanaan miirri mana kana keessa miraati namni shaashaa hidhee ture suufa uffadheetu dhufe konferansii jennaan narra baasanii jechuudha waadaan kaayan. Kanaaf uummanni keenya kallattii hundaan seenuu jira. Akkuma reefuu pirezidantiin keenya Shimallis jedhetti namni matti hafuun qabu. Hiika guddaa qaba. Hiika guddaa qaba. Namni keenya kan naannoo jiddu galeessaa jiru qofa osoo hin ta'in fagoo irraa dhufaa jira. Of eeggannaa naa dhufanii gorsi kalee deengatti barreessaa ture ni jira. Hoggaa makiinaa oofan suutaa oofanii hoggaa deeman gurmuudhaan adeemanii namoota akka tasaa itti makamanis sirriitti sakatta'anii irreechi kun nagaan xumuramuu qaba. Nageenya magaalaa kana nageenya hirmaattota nageenya qabeenyaa tiksifne har'a galaa jira boru galgalaas qophii guddaa jira gaafa sanbata duraatis ni irreeffannaa sanboota gara Arsadee deemnee achitti irreeffannaa hoggan sabbootii gadaa jalatti nagaa eegsisuu qaama nageenyaatii fi foollee keenyaa jalatti shakkii tokko hin qabu foolleen baay'ee qophaa'ee jira humni poolisii baay'ee qophaa'ee jira uummanni keenya immoo kan eegumsa barbaadu miti ufiif eega biyyas ni eega qilleensas ni eega waan meeqa eenyee asiin geenya biyya nu cunqursitu iyyuu biyya nu nyaattu iyyuu tiisnee asiin geenya of dhiisi har'a dhiisi gaafa gabrummaa saniyyuu gaafa hammeenyaa saniyyuu waan biyyaaf uummata jeequun hojjenne jechuudha. Kanaaf shakkiin qabu bakka ni geenya. Ulfaadhu galatoom. Galatooma bakka itti hin geenye.